Yesuusi shakkiin qabu amamuun keenyasi. Ani waayin icha dhugaa sinimmoo damoota kooti nun jedheera kaa Yesuusi shakkiin qabu amamuun keenyasi. 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 Yesuusi waamamne maalumaaf shakkina jireenya keenya isaatu hoogganaa saduugaa Yesuusin arganne eenyummaa keenyallee kan taasan daganne. Yesuusi waamamne maalumaaf shakkina jireenya keenya isaatu hoogganaa saduugaa Yesuusin arganne eenyummaa keenyallee kan taasan daganne. 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 Ani waayin icha dhugaa sinimmoo damoota kooti nun jedheera kaa Yesuusi shakkiin qabu amamuun keenyasi. Ani waayin icha dhugaa sinimmoo damoota kooti nun jedheera kaa Yesuusi shakkiin qabu amamuun keenyasi. 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 Yesuusirraa eessattiin deemini maaliif akka waamamte taasaan dagaatini. Waaqayyo gaariidha gaarummaa isaa argita warra si dhoksantu barbaacha kee dhufa. Karaa Yesuusirraa eessattiin deemini maaliif akka waamamte taasaan dagaatini. Waaqayyo gaariidha gaarummaa isaa argita warra si dhoksantu barbaacha kee dhufa. 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 Ani waayin icha dhugaa sinimmoo damoota kooti nun jedheera kaa Yesuusi shakkiin qabu amamuun keenyasi. Ani waayin icha dhugaa sinimmoo damoota kooti nun jedheera kaa Yesuusi shakkiin qabu amamuun keenyasi. 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 Yoosef abjuu abjoote qabanii gurguranii gaafa yeroon ga'u barbaacha isaa dhaqanii. Waaqayyo kan waamamte waamicha kee shakkiini haalaan gatamtuyyuu abdiin kutatini. Yoosef abjuu abjoote qabanii gurguranii gaafa yeroon ga'u barbaacha isaa dhaqanii. Waaqayyo kan waamamte waamicha kee shakkiini haalaan gatamtuyyuu abdiin kutatini. Haalaan gatamtuyyuu abdiin kutatini. Haalaan gatamtuyyuu abdiin kutatini. Haalaan gatamtuyyuu abdiin kutatini. Haalaan gatamtuyyuu abdiin kutatini.